Guyyaatti qarshii 300 hanga qarshii 15,000 aappii tokko qofa fayyadamuudhaan yeroon akkas isiniin jedhu namoonni baay'een hin amanan. Sababiin isaas namoonni baay'een ji'a tokko ol hojjetanii iyyuu qarshii 15,000 hin argatan. Garuu guyyaa tokkotti haga qarshii 15,000 aappii kanarraa namoonni hojjechaa jiran jiru. Isinis aappii kana jalqabu yoo barbaaddan ammuma kaasaatii jalqaba. Namoonni aappicha barbaadan liinkii isaa Telegram chaanaalii kiyya irra isiniif kaa'een jira. Telegram chaanaalii kiyya immoo description box irra akkasumas immoo komentii bakka jalqabaa pin kan ta'e isa tuquudhaan deemtanii buufachuu ni dandeessu. Akkasittis namoonni isinitti ulfaate Telegram irratti Daanii Multimedia jettanii search gootanii akkuma screen irratti argaa jirtan kanatti Telegram chaanaalii kiyya argachuu ni dandeessu. Chaanaalii kana keessa erga dhufneen booda bakka kana pin message kan jedhu kana yookaan immoo jala kana popo link kan jedhu kana ni filanna. Sana booda linkicha ni tuqna. Linkicha tuqna erga seenneen booda bakka kana download immediately kan jedhu kana ni tuqna jechuudha. Erga isa tuqne akkana nuun jedha taanaan Telegiraamiin nuti fayyadamnu pilaasiidha jechuudha. Kanaaf Telegiraamiin isa sirrii ta'e yookaan immoo Telegiraamiidhaan kan nuti buufachuu qabnu. Malee Telegiraamiin pilaasiidhaan hin bu'u jechuudha. Aappiin kun Telegiraam pilaasiidhaan hin bu'u. Kanaaf amma Telegiraamii isa sirriidhaan seenin isinitti argisiisa. Amma Telegiraamii isa sirrii yookaan immoo kan pilaasii hin taane yookaan immoo Telegiraamii kan biraa osoo hin taane Telegiraamii isa jedhu Telegiraamiin isa sirriidhaan daawunloodedhaani. Sana booda haala kanaan Play Store na filachiisaa jechuudha. Bilbilli keessan Android yoo ta'e Play Store akkasumas immoo iPhone yoo ta'e immoo App Storeedhaan akkasiin buufattaniif isin ajaja. Ani Play Storein jedhaani. Sana booda bakka kana install kan jedhu kana goone tuqne inni buufannaa jechuudha. Aappii kana gara bilbila keenyaatti ni buufannaa daqiiqaa muraasa booda nuuf bu'aa jechuudha. Daqiiqaa muraasa booda aappiin keenya nuuf bu'ee jira. Popo Live kan jedhu kana jechuudha. Isa keessa erga seeneen booda kan inni nuuf fidu wantoota lamadha. Inni jalqaba login in Facebook kan jedhudha. Login in Facebook kan jedhu kana hin tuqina, isan filatina. Itti aansee kan jiru login in Google kan jedhudha. Isa kana ni filanna jechuudha. Erga isa tuqneen booda bakka kana accept kan jedhu kana tuqnee gara itti aanutti nu dabarsa. Sana booda imeeliiwwan bilbila keenya irra jiran nuuf fida. Keessaa imeelii isa sirrii fi kan gara fuulduraatti ittiin fayyadama jettan yookaan immoo kan itti fayyadamtan isa sirrii imeelii keessan ni filattu. Imeelii tokko qofa qabdu taanaanis immoo imeelii keessan isa sana ni filattu jechuudha. Ani amma imeelii kiyya tokko filadheera. Sana booda haala kanaan nu dhufa. Jalqaba irratti kan jiru suuraa keenyadha, piroofaayilii keenya jechuudha. Kanaaf suuraa keessan, piroofaayilii keessan suuraa barbaadan irra godhachuu dandeessu. Ani ammaaf suuraa hin barbaadu waan ta'eef calisiitan darbaa isin garuu suuraa keessan dirqama irra godhachuuni. Sana booda maqaa keessanidha. Maqaa keessan kan imeeliiti kan isinii fidu. Isin garuu maqaa keessan sirrii bakka kanatti ni barreessitu jechuudha. Tole maqaa keessanitti aanee kan jiru bara dhalootaati. Kuni umuriin keessan yoo xiqqaate umurii 20 ol ta'uu qaba. Bakka kana umurii keessan ni filattu jechuudha. Kanaaf ani 2000 jedha. Isin kan barbaadan godhachuu dandeessu. Sana booda bakka kana tuqxanii konfirmeettu jechuudha umurii keessan irratti. Taansee kan jiru bakki duwwaa kun bara biyya isin keessa jirtanidha yookaan immoo biyya dhaloota keessan yookaan immoo biyya keessa jirtanidha. Kanaaf bakka kana tuqxanii Itoophiyaa kan jedhu yookaan gubbaa kanatti search gochuu dandeessu yookaan immoo jalatti isin dhufa jechuudha. Ittaanii kan jiru saala keessanidha. Male and female. Isa kana hin dagatina. Dhiirota kan taatan male jechuu, shamarran kan taatan immoo female jechuu hin dagatina. Sana booda submit jettuun jechuudha. Amma aappicha bantanii jirtu. Giftis isiniif kennee jira. Coinii 100 isiniif kennee jira jechuudha. Aappicha waan bantaniif coinii 100 yookaan immoo pointii 100 isiniif kenna. Anaaf coinii 100 naaf kennee jira. Aappicharra login gootan erga seentaniin booda haala kanaan namoota live irra jiran paartii kan jedhamu jira, namoota paartii irra jiran, namoota hojjechaa jiran isiniif fidaa. Ittaanee kan jiru immoo namoota haarawaa ta'anii yookaan immoo aappii kanaaf akkuma keessan namoota haaraa ta'anidha. Kan ittaanee jiru immoo geemii namoota isinitti dhiyoo jiru yoo jiraatis immoo haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Amma nuti wantoota
lamadha kan nuti gochuu qabnu. Gara hojiitti seenuudhaaf wantoota lama gochuu qabna. Inni jalqabaa face authenticationidha. Kana jechuun fuula keenyaa fi suuraa keenya iskaan goonee aappichaaf beeksisuu qabna jechuudha. Isa argachuudhaafis immoo jala kana mallattoo ampuulii kan fakkaatu yookaan immoo meseejii buukee kan jirtu kana ni tuqna. Sana booda bakka kana AES kan jedhu kana ni filanna jechuudha. Tole sana booda face authentication kan jedhu kana ni filanna jechuudha. Bakka kana face authentication kan jedhu kana ni filanna. Sana booda bakka kana akkaataa kamiin akka nuti goonu nutti hima. Umuriin keenya 18 ol ta'uu qaba. 18 gadi taanaan hin ta'u. Na kana haala kanaan afaan keenya bannee yookaan immoo ija keenya dhaamsaa haala kanaanidha kan nuti goonu. Ofiin nu ajaja jalqaba suura galchina. Suuraa namaa galchuu hin qabnu. Namoonni tokko tokko suuraa namaatiinidha kan isin yaaltanii yookaan immoo kan akkaawuntii shamarraniitiin banuudhaaf yeroo isaan akkasitti yaaltanii jira. Anama fakkeenyaaf yaale tanaan isinitti hima. Innaa suuraan isin galchitanis immoo fuulduratti mul'achuu qaba. Akkasitti fuuldura kan ta'e ta'uu qaba. Dirqama haala kanaan ka'uu qabdan garuu fuulduratti kan mul'atu ta'uu qaba. Kana ni tuqna. Sana booda suuraa keenya erga haala kanaan galchineen booda jala kana start certificated kan jedhu kana ni filanna. Isa jala kana jechuudha. Isa kana ni filanna. Sana booda haala kanaan ija keenya dhaamsinuun jetti jala kana ashaangullititti. Na akkas naanneeyedha. Okay. Kuno ani akkaawuntii sirrii waan hin qabuuf akkaawuntii kiyya naaf fida jechuudha. Kanaaf tokkoffaa aappii kanarratti akkaawuntii lama banachuun hin danda'amu. Lammaffaa immoo suuraa namaa galchitanii akkasumas immoo fuula keessaniin yaaluun hin danda'amu. Akkaawuntii namaa keessaa qarshii baafachuun hin danda'amu. Maaliif tokkoffaa waan hundaaf iyyuu fuula keessan isin gaafata jechuudha. Paaswordii namaa jijjiiruun hin danda'amu. Kanaaf isa kana asumaan hin dagatina yookaan immoo isa sirrii fuula keessan isa sirrii fi suuraa keessan kan isin fakkaatu kan isin galchuu qabdan jechuudha. Nama suuraa kiyya sun galchee tureeti akkaawuntii keenya isa sirrii naaf fida. Kanaaf kan biraa banuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf bakka kanayyuu ni jira. Bakka kana akkaawuntii lama banachuun hin danda'amu jedhee natti hima jechuudha. Kanaaf aappii kanarratti yeroo isin bantan jalqabuma isa sirrii banadhaa malee akkaawuntii lama banachuun hin danda'amu jechuudha. Inni lammaffaa aappii kanarratti kan isin gochuu qabdan eejensii yookaan immoo nama isin wajjin hojjettan yookaan immoo nama aappii kanarratti isin gargaaru nama isin dura aappii kana jalqabe bakka kanatti guutuu qabdu. Kana jechuun nama aappirraa eejentummaa fudhate jechuudha. Fakkeenyaaf anis eejentii ta'een aappii kanarraa hojjechaa jira. Isa argachuudhaaf jala kana bakkuma duraanii ni tuqtu. Taansii kan jiru bakka kana maay eejensii kan jedhu kana ni filattu jechuudha. Erga isa galchitanii booda bakka kanatti kan ID nama eejensii ta'ee isin gargaaru sana yookaan immoo nama wajjin hojjettanii kana bakka kanatti akkasiin guuttan. Bakka kanatti akkasiin guuttan isin ajaja. Kanaaf ni guuttu jechuudha. Kuni kan kiyyaadha. Erga isa guuttaniin booda jala kana maqaa nama eejentiidha guuttanii sana jala kanatti isinii fida. Namoonni ana biratti galmaa'uu barbaadan yookaan immoo ana waliin hojjechuu barbaadanis ID iskiriin irratti argaa jirtan kana yookaan immoo lakkoofsa kana guuttanii ana waliin dhuftanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf aappii kanarratti akkamidha isin gara fuulduraatti aappii kanarraa qarshii argachuu barbaaddu taanaan aappii kanarratti illee eejentii taatanii hojjechuu barbaaddu taanaan ani isin gargaaruu hin danda'a. Kunis immoo haala kamiin na gargaarta yoo jettan dhuftanii live irra yeroo jirus akkasumas immoo dhuftanii telegiraamiin kiyyaan dhuftanii haayinaan jettanii na gaafachuu dandeessu. Erga kana guuttaniin booda follow na guutanis immoo achirraanis meseejiidhaan na barreessuu dandeessu jechuudha. Meseejii ofiisaatii qaba waan ta'eef sana booda jala kana please enter agent ID kan jedhu kana ni tuqtu jechuudha. Sana booda confirm jettuuni amma kongiraa isiniin jedheen jira. Bakka kanatti ejentummaa anaan na guuttanii jirtu jechuudha. Nama biraas yoo ta'e haaluma kanaanidha kan inni isinii fidu. Kanaaf kana booddee ejentummaa kan isin jijjiiruu dandeessan ji'a tokko booddee yookaan immoo nama sana eeyyamsiistaniitidha kan isin tokkicha nama tokko eejentii godhattaniitu taanaan jijjiiruun hin danda'amu. Nama sana eeyyamsiistanii yookaan immoo eeyyama nama sanaatinidha. Sana booddee immoo yookaan immoo ofii keessaniif eejentii taatan hojjechuu barbaaddu taanaan yookaan immoo waa'een aappii kanaa isiniif galee nama hirmaachisuu dandeessu taanaan eejentummaa akka taataniif immoo ani isin gargaaruu hin danda'a jechuudha.
Tole har'aaf viidiyoon kiyya kana fakkaata. Yeroo itti aanu immoo akkaataa kamiin laayivii seenna, akkaataa kamiin paartii irra seenna, dhiironni leevalii meeqa booddedha kan nuti laayivii seenuu dandeenyu, shamarran immoo leevalii meeqaanidha nuti kan laayivii seenuu dandeenyu, laayivii irratti immoo wantoota akkamiitidha kan nuti gochuu qabnu, wantoota akkamiitidha gochuu kan hin qabne kan jedhu viidiyoo sattaa nuti isiniifan hojjedha. Har'aaf viidiyoon isiniif hojjedhe kana fakkaata. Gaaffii fi yaada qabdan koomentii irratti naa barreessaa. Turtii gaarii.